Ashama harka fuunee akkam jirtu hordoftoonni chaanaalaa YouTube akkam jirtu nagaa keessanii nagaa waaqayyo iddoodhuma jirtanitti isiniif baay'atu biyya keessas biyya ala soorra jirtan iddoodhuma jirtanitti nageenyi faraarisaa isinirraa jiraatu isin jechuu jaalladha. Ani nagaa koo obboleettii keessan jira nagaadha waaqayyoof haa galatu. Egaa har'a viidiyoo haaraadhaan walitti deebinee jira. Viidiyoo isaas maalidha jedhuu fi gara fuulduraatti walumaan kan ilaallu ta'a. Egaa sana duratti namoonni chaanala kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun gara maatiitti dabalamaa isin jechuu jaalladha. Kabajaaf jaalalaan isin gaafadha. Maatiin uftaa nu jajjabeessa like share gochuun akkasumas nu wajjin dhaabadhaa isin jechuu barbaada. Egaa har'a viidiyoo maalidha jedhuuf viidiyoo addaati. Inna kanaaf walumaan kan laallu ta'a hundi keenya iyyuu jechuudha. Innis maalidha jettanii bicha share gochuudhaan biraan naaf ga'a. Maalifi ergaa cimaan qaba waan ta'eef jechuudha. Akka birana ga'uuf asumaan na gargaara isin jedhee isin gaafadha kabajaani. Innis maalidha jettanii abbaasaa karaa keessaa bilookii na godhee jira. Kanaaf keessan itti machuu hin dandeenye jechuun osoo bilookii na gochuu baatanii karaa hundaan karaa adda addaatiin bilookii ta'eetiin jira waan ta'eef karaa kana dhufee isin immoo biraan naaf keessu jedhee tan abdiin qabaa jechuudha. Dhageessaniirtu. Okay. Innis maalidha? Dhugaa dubbachuudhaaf har'a viidiyoo addaatiin wanti na fide jechuudha. Innis maalidha? Obboleettii keenya Saaroon entertainment jechuudha. Baga gammadde. Hiriyoottan keenya yookiin warri nama waliin hojjennaa jirru keessa sadarkaa kana geessee jirta. Baga waaqayyo si gargaare sadarkaa kanarraas ga'ee isin jechuu jaalladha. Baay'ee siif gammadee jira. Iddoo tokko sadarkaa kanarra ga'uun kee nu keessaa tamma tokko mataa ol qabachuu keetiif hedduu siif gammadee jira dhugaa rabbii jechuudha. Inna hedduu tokko itti gammadee jira. Atillee akka gammadee jirtu abdiin qaba. Sadarkaa kanarra ga'uudhaaf immoo iyyuu dadhabbii akkamii fi waa meeqa keessa akka darbanii iddoo kana ga'an gaaffii hin qabu. Maaliif hedduu tokko jechuudha. Qormaata adda addaa qaba. Yeroo nama gaafata. Aarsaa guddaa nama gaafata. Ani jechuun hojii kam keessaayyuu kan akka hojii YouTube nama dadhabsiisu yookiin immoo yeroo nama gaafatu aarsaa nama kaffalchiisu akka ammatti nagarra jechuun hedduu tokko ulfata isin jechuu barbaada. Garuu kana keessa kanaafiyyuu dhugaa sadarkaa kana ga'uu jechuun akka qalaalii yookiin immoo haala salphaatiin deemanii kan iddoo kana ga'anii miti. Subscribe irraa kaasee, sa'aatirraa kaasee, wantoota adda addaa irraa kaasee moonii ta'anii deebisaa eeggachuurraa kaasee sanarratti immoo maallaa deebisaa achitti immoo adabbii adda addaa jira. Kunillee ishii mudatee jira itti fakkaata. Haala kana hunda keessa dabartee sadarkaa kana ga'uu keetiif hedduu tokko sii gammadeedha. Dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee nama cimtu, nama jabdu, baay'ee keessan ni beektu. Saaroon irraa maal barattan isa jedhuu fi baay'ee keessan immoo yoo ni beektu. Namoonni amma waliin hojjechaa jiru jechuudha sadarkaa nuti irra jirru kanarra warri jirtanii Saaroon nama akkamii akka taate ni beektu. Maal irraa barattan meeshan? Koomentii jalatti nu barreessaa. Dhugaa isin jedhama. Ani akka kootti jechuudha akka mataa kootitti. Saaroon baay'ee nama cimtuudha. Yaadanis ta'ee haala kam keessatti jechuudha. Yaada ishee na ibsatu akkatti isheen ibsitu yaada ishee bal'istee haala namaa galuuni. Koomentii irratti koomentii dheeraa yaada ishee bal'istee haala isheen itti namaaf ibsitu haala addaati. Mee karaa koomentii namoonni baay'een ishirraa hin baranne? Dhugaa dubbadaatii barreessaa. Koomentii jalatti jechuudha. Inna kanaaf ani mataa kootiin jechuudha. Ani gama kiyyaan. Dhugaa waa baay'ee irraa baradhe. Maaliifi ani kana hunda yaada koo ammayyuu haa ta'u bal'isee ibsachuu kana badaa intini miti. Wada dubbachuu barbaade sana gabaabsee dubbadhaa koomentiin haa ta'u dubbiidhaanis illee haa ta'u jechuudha. Kanaaf dhugaa waa hedduu tokko sirraa baradheeti jira. Akan dafaree dubbadhu yookiin immoo yaada kiyyallee bal'isee akkan ibsadhu
Komentii adda addaa illee barreessuudhaaf dhugaa sirraa fakkeenya fudhannee jirra jechuudha. Ani gama kootiin fakkeenya guddaa sirraa fudhadhee jira. Kanaaf ammallee namoota baay'ee fakkeenya taate abdiin hin qaba. Kun immoo sadarkaa kanarra ga'uun kee immoo kuni jalqaba jechuudha. Kun jalqabadha. Ganaa sadarkaa guddaarra ni geessa jedhee abdiin hin qaba. Waaqayyo sinni yoon si geesse gargaara. Nama mul'ata guddaa qabu, nama cimtuu, nama jabduu waan taateef kana bakka guddaa ni geessa jedhee abdiin hin qaba. Waaqayyo gargaaru mallee si milkeessu kana caalatti milkiin akkuma itti fufee taa'u sin jechuu barbaada. Maaliif challenge adda addaa keessa darbanii sadarkaa kana ga'uun waan salphaa miti waan ta'eef jechuudha. Kanaaf namoonni baay'een keessan ishirraa fakkeenya fudhatanii fi akka irraa baratan immoo abdiin hin qaba. Keessattiyyuu namoota akkamii akka fakkeenya irraa fudhachuu qabdan komentii barreessuu fi yaada keessan bal'istanii ibsachuu. Kanaaf iyyuu jechuudha ishirraa baradhaa isiniin jechuu barbaada. Yaada bal'isanii ibsachuu irratti komentii gaarii nama barreessuu irratti yaada ishee bal'istee namaaf ibsiti jechuudha. Namoonni baay'een keessan like share baga nagaan dhuftee warra jettanii barreessitan keessattiyyuu ishirraa fakkeenya fudhadhaa isiniin jechuu barbaada. Ishiidhaan alattis namoonni baay'een ni jiru. Ishii qofa jechuu koomiti garuu isheen adda jedhee na fudhadhaan akka mataa kootti jechuudha. Ani komentii barreessu yaada kollee akkasuma bal'isee ibsachuu ishirraa hedduu tokko baradhee jira waan ta'eef jechuudha. Kanaafiyyuu isiniifillee fakkeenya taatu ishirraa baradhaa. Namoonni yaada keessan bal'istanii ibsachuun komentii keessattiyyuu wanta viidiyoo tokkorraa dhageessan jalqabaa fi dhumasaa yaada san deeggaruu haa ta'u, falmoo haa ta'u, waan irraa baratan haa ta'u, isa tokko san yaaduma gabaabduudhaan osoo keessanii gaariidha jechuudha. Baga nagaan dhuftee fi shaan kulliitii like share jechuu osoo dhiiftanii gaariidha jechuudha. Kanaaf ishirraa fakkeenya fudhadhaa isiniin jechuu barbaada. Wanti isiniin jechuu barbaadu immoo ishiin kan akkatu jettu akkuma keenya mana madaamii keessatti kan hin jirtu ni beektu. Garuu akka namoota hundaa akka namoota baay'ee internet qabaattii miti. Daataa qarshii mataa isheetiin guuttati kan isheen fayyadamte jechuudha. Maaliif wanti kun akka ishee fayyadu iddoo guddaa akka qabdu hojjechuuf fedha sila qabduuf waan ishee jijjiiruuf kaayyoo sila qabduuf kan qarshii ishee baastee fayyadamte jechuudha. Namoonni baay'een garuu qarshiidhaan daataa guutee yuutuubiin hojjedhullee warra jedhan baay'ee jiru jechuudha. Immoo mana madaamii keessa taa'anii internet bilaasha kan qabanii kanumti yuutuubiin hojjenne kan waan gaarii irratti hojjenne hedduu isaanii jira jechuudha. Kanaaf obboleetti keenya hedduu tokko si gammadee jira bakka gammadee waa kana hunda keessa dandeessa sadarkaa kanarra ga'uun kee hedduu tokko na gammachiisee jiraan. Kanuma caalatti hojjedhu milkaa'ii waaqayyo si gargaaru nama cimtuudha. Hedduu tokko si gammadee jira ammallee hedduu fufaa isin jechuu barbaada. Kanaaf kunisif mala kana caalatti isin jechuu barbaada. Dhugumatti hedduu tokko si gammadee jira isin jechuu barbaada gama kiyyaanii. Sariyee waan bilookiina goote hin qabdu wanna yaada biraa wantin jedheef nin qallade. Inna kanaaf saruun nama gaarii nama hedduu jabduu cimtu isin jechuu barbaada asumaanii. Kanaaf galatooma waan waliin turtanii waan dhaggeeffatanii fi galatooma isin jechuu barbaada. Ammallee Sariyee jajjabeessaa waan qabdanii yaada keessaniin viidiyoo shii daawwachuudhaan kanaaf bira dhaabbadhaa isin jechuu barbaada. Egaa viidiyoon kiyyaarraa isa kanadha. Galatooma ulfaadha waan waliin turtanii fi isin jaalladha isin kabaja. Nu jajjabeessaa warreen karaa jirtanillee akkasuma wal jajjabeessaa iddoo